Abbaa Alamayyoo odeeffannoo bultii ispoortii biyya keessaa fi alaabaa isinitti muuf qophaa'e raabee wanjaba qabdu dursitee of dandeetta. Galatoomii biyya keessaa shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaatiin kilaboonni naannoo Oromiyaa deeqaa muraasaa booda eegalee kan morkatanii bargamamuu dhimma jijjiirraa taphattootaatti wal qabate Arsenaal Vinicius Junior mallatteessifachuudhaa fi seenaa kilabichaatiin mindaa riikardii ta'e taphatichaaf akka qopheesse kan gabaafamee Real Madrid ammoo yaan doomaandee mallatteessifachuudhaa fi RB Leipzig waliin kan waliigalee dhimma Liverpool wal qabatee John Stones mallatteessifachuudhaa fi morkii keessa seenuu akkasumas ammoo dhimma Raalli Barkolaatiin wal qabatee odeeffannoo jijjiirraa kan biroo dabaluudhaan dhaggeeffattoota biraan kan ga'u ni ta'a. Ceesaa booda odeeffannoo ispoortiitti dhaggeeffattoota keenya turtiin keessan ammallee obiin faana ta'u. Furudaan odeeffannoo bargamaatti honca'u Arsenaal Vinicius Junior mallatteessifachuu akka barbaadu sanbata darbee miidiyaaleen kan akka Athletics, The Telegraph, BBC Sport akkasumas immoo Sky Sport faa gabaasuun ni beekama. Odeeffannoo edda galgala The Telegraph qabatee baheen ammoo Arsenaal mindaa olaanaa seenaa kilabichaatiin riikardii ta'e Vinicius Junior fi dhiyeessuudhaaf akka ta'e The Telegraph kan gabaase. Vinicius Real Madrid keessatti amma mindaan torbeetti kaffalamaa fi jiru paawundii 400,000 Arsenaal kana fooyyessuudhaaf akka ta'edha kan gabaafamee. Mindaa amma Madrid keessatti argachaa jirurra paawundii 70,000 dabaluun waliigalaan torbeetti paawundii 400,000 fi 70,000 Arsenaal Vinicius Junior fi kaffaluudhaaf akka ta'edha kan gabaafamaatti jiru. Kun taanaan seenaa kilabii kubbaa miilaa Arsenaal keessatti kan jalqabaa ta'uudhaan kan galmaa'u ni ta'a. Arsenaal keessatti mindaa olaanaa argachaa kan jiru taphataa sarara fuulduraa Bukaayoo Saakaadhaa torbeetti paawundii 300,000 fi 65 argachaati kan jiru. Wanti guddaan Real Madrid fi Vinicius Junior waliigaltee dheeressu irratti waliigaluu hin dandeenyefamu dhimma kaffaltii mindaa irratti Vinicius Junior waggaatti euro miliyoona 17 Madrid keessatti argachaati kan jiru. Real Madrid ammoo mindaa kanaan gara euro miliyoona 20 ol guddisuudhaan Vinicius waliigaltee akka dheeressu gaafatamus. Vinicius Junior garuu tole jechuu kan didee akka miidiyaaleen gabaasaa jiran yoo ta'e hanga euro miliyoona 30 waliigaltee dheeressu kanaan wal qabate Vinicius Junior ni barbaada kan jedhame. Real Madrid ammoo ammaaf yoo yaada isaa jijjiiruu baate garuu euro miliyoona 20 ol Vinicius Junior fi kaffaluudhaaf fedhii akka hin qabnedha kan himame. Kana gidduutti Arsenaal mindaa Real Madrid keessatti argachaa jirurra paawundii 70,000 dabaluudhaan taphataa sarara fuulduraa lammii Biraazil kana mallatteessifachuudhaaf akka ta'edha kan himame. Vinicius Junior waliigaltee dheeressaa moo Madrid gadhiisuudhaan Arsenaaliif mallatteessaa kan jedhu dhimma jijjiirraa ganna kanaatiin xiyyeeffannoo guddaadhaan eegamuudha. Waliigalteen Real Madrid waliin qabu xumuramuudhaa fi baatii 12 qofa kanaaf yoo dheeressuu baate jijjiirraa ganna dhufuutiin bilisaan gadhiisuudhaaf mirgaan qaba Vinicius Junior. Kanaaf ammoo jijjiirraa majjii dhufuu eegalee kilaboota Ispeeniin alatti kilaboota biroo waliin kilaba barbaade waliin dursee waliigaluudhaan waliigaluu qofa osoo hin taane waliigaltee illee mallatteessuu ni danda'a. Jijjiirraa majjii dhufuu eegalee yoo waliigaltee dheeressuu baateen jechuudha. Kanaaf yoo waliigaltee hin dheeressu jedhee Real Madrid bilisaan taphataa murteessaa kana dhabuurraa jijjiirraa ganna kanaatiin dirqamaan gurguruu akka maluudha himamaatti kan jiru. Yoo taphataan kun waliigaltee dheeressuu dide jechuudha. Madrid bakka Vinicius Junior taphatu irratti yaan doomaandee mallatteessifachuudhaaf kan waliigalee doomaandee taphataa sarara fuulduraa qarqara bitaa fi mirga taphatus ta'us garuu irra caala bakka Vinicius Junior taphatu qarqara bitaa irratti kan taphatu. ESPN kaleessa pirezidaantii Real Madrid Florentino Perez irraa odeeffannoo argaa dheeraa jechuudhaan akka gabaasetti yoo ta'e taphataa sarara fuulduraa waan mallatteessifannuuf faallaa kanaan taphataa sarara fuulduraa gurguruun dirqama jechuudhaan akka dubbatan himamaatti kan jiru. Kunneen walitti dabalamuudhaan Vinicius Junior Madrid gadhiisuu akka maluudha himamaatti kan jiru. Ammas taanaan garuu taphataan kun waliigaltee isaa dheeressuudhaan Madrid keessa turuudhaaf fedhii akka qabu himamaatti kan jiru. Ta'us garuu dhimmi kaffaltiitiin wal qabatee Kylian Mbappé caalaa mindaa olaanaa Madrid keessatti argachuu akka barbaadudha himamaatti kan jiru. Kun
ni taamo kan jedhu kan eegamu ni Madrid taphaticha gadhiisuudhaaf qophii tanan garuu dhimmi maallaqaa shaampiyoon England Arsenal fi rakkoo miti kan jedhame Arsenal sarara fuulduraa qarqara bitaa irratti Vinicius Junior kan mallatteeffatu taanaan hedduurraa fayyadamaaf kan eegamu waggootaaf bakki kun bakka guddaa rakkoo guddaa Arsenal kan ture Vinicius sarara fuulduraa qarqara bitaa irratti waggoota darban walitti aansuudhaan Real Madrid keessatti akkasumas garee biyyaalessaa Brazil keessatti waancaa addunyaa 2026 ga'umsa gaarii mul'isaati kan ture walitti aansuudhaan torbeetti goolii galchuu akkasumas immoo kubbaa goolii galee mijeessaati kan ture Arsenal immoo waggootaaf bakka kanarratti hedduu rakkachaati kan ture Mikel Artetaanis kanumarraa ka'uudhaan sarara fuulduraa qarqara bitaa cimsuu kan inni barbaadee fi sababa kanaaf Vinicius Junior bara dorgommii darbe taphoota 53 Real Madridiif dorgommii hundaanuu taphateen goolii 22 galchuudhaan kubbaa goolii galee 12 kan mijeesse walii galaan kubbaa goolii galee akkasumas immoo goolii galee fi mijeessuudhaan walii galaan goolii 34 irratti Vinicius Junior kan inni hirmaate bara dorgommii 5 walitti aansee ammoo goolii galchuu fi mijeessuudhaan goolii 30 fi isaa ol irratti hirmaachuudhaan taphataa ga'umsa gaarii qabaachuu akka qabu kan itti agarsiisedha Real Madrid keessatti taphataan kun har'a yeroo boqonnaasaa isaaf kenname sana xumuruudhaan har'a gara Real Madrid waan deebi'uu fi waa'ee gareesaa kilabicha waliin ni mari'ataaf kan eegamu dhimma Real Madrid wal qabatu biraatti darbuu Real Madrid yaandoo maandee mallatteeffachuudhaaf RB Leipzig waliin akka waliigalee kan himamee dursee taphaticha waliin dhimmoota dhuunfaatiin waliigaleetti kan ture amma kanaaf doomaandeen waliigaltee Madridiif mallatteessuu qofaadha isaafis waliigaltee waggaa 5 irratti doomaandee fi Real Madrid dursanii kan isaan waliigalanii lammii Cote d'Ivoire kun torbee kana keessa qorannoo fayyaa gochuudhaan waliigalteen mallatteessaaf kan eegamu Madrid gaafii jalqaba RB Leipzig fi euro miliyoona 100 dhiyeessee kan ture jalqaba euro miliyoona 100 kaffaluudhaan adeemsa keessa immoo ga'umsaa fi milkaa'ina doomaandee irratti hundaa'uudhaan euro miliyoona 10 dabaluudhaaf waliigalaan euro miliyoona 100 dhiyeessee kan ture RB Leipzig garuu gaafii Real Madrid diduudhaan jijjiirraa taphataa kanarraa euro miliyoona 100 akka barbaadu beeksisee kan ture Real Madrid galgala garuu maallaqa dabaluudhaan euro miliyoona 100 fi miliyoona 20 akka ta'e miidiyaaleen gabaasaatti kan jiran euro miliyoona 100 fi miliyoona 20 taphataa kana mallatteeffachuudhaaf akka waliigalee ESPN akkasumas immoo Markaan miidiyaaleen kan Spain kan isaan gabaasanii kanatti kan muufate PSG'n murkii keessaaf baasu kan ifatti beeksisee PSG'n torbee lama dura dursee yaandoo maandee waliin dhimma dhuunfaatiin waliigaleetti kan ture ta'us hangammaatti RB Leipzig fi ifatti gaafiin son esin kanaaf kaleessa Real Madrid RB Leipzig fi doomaandee waliin erga waliigalee booda PSG'n murkii keessan jiru jechuudhaan kan beeksise Liverpool fi PSG'n jijjiirraa ganna kanaatiin taphataa kana sirriitti hordofaati kan isaan turanii ta'us garuu bakki qubannaa yaandoo maandee Los Blancos kan ta'e Real Madrid Vinicius Junior kan tursiisu taanaan bara dorgommii dhufu sarara fuulduraa kilabichaa Kylian Mbappé Vinicius Junior fi yaandoo maandeen kan dorfamu ni ta'a yaandoo maandeen waancaa addunyaa bara 2026tiin sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Cote d'Ivoire dursaati kan ture kubbaa goolii galee mijeessuu akkasumas immoo taphattootaa fi carraa uumaati kan ture tokkoon salphumatti taphattoota garee faalam miliksee bara darbaati kan ture akkasumas immoo RB Leipzig keessatti bara dorgommii 2025-26 ka'umsa addaa mul'iseen ija kilaboota gurguddoo keesseenuudhaan amma bakki qubannaasaa Real Madrid kan ta'e odeeffannoo biraatti darbuu dhimma jijjiirraa Liverpool wal qabatuun dhimma jijjiirraa Bradley Barcola sirriitti hordofaa jira kan jedhame Liverpool Barcola wal qabatee kaleessa odeeffannoo baheen PSG'n taphataan kun PSG'dhaaf waliigalteen dheeressuu jechuun kan gabaafamee PSG gadhiisuudhaaf fedhii akka qabus hirmaati kan jiru carraa taphaa PSG keessatti argachaa jiru filannoo jalqabaatiin gara dirree seenuu caalaa jijjiiramee seenuudhaan keessattuu Desiree Douédhaan jijjiiramee seenuudhaan taphachaatti kan jiru Bradley Barcola kanaaf jecha immoo jijjiirraa ganna kanaatiin yookiin ammoo jijjiirraa ganna dhufuutiin kilabicha gadhiisuudhaaf fedhii akka qabu hirmaati kan jiru kun ammoo Liverpool fi kan itti fayyadamu taanaan oduu gaarii akka ta'e miidiyaaleen gabaasaatti kan jiranu ta'us gatiin jijjiirraa Bradley Barcola paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 45 jedhamaatti kan jiru kun Liverpoolitti gufuu guddaa ta'uu akka maluudha hirmaati kan jiru hangammaatti bakka Liverpool bakka Mohamed Salah irratti taphataa
bakka buufannee yaandoo maandee fi Samarville hordofaa turus osoo milkaa'in kana fi Bradley Barcola jijjiirraa ganna darbee galee Liverpool taphataa kana hordofaati kan jiru. Liverpool dilbataa gara barii tapha madaalii ga'umsaatiin Sunderland goolii 4-2 kan injifatee Dominic Szoboszlai, Federico Chiesa, Kieran Morrison akkasumas immoo Lewis Comas taphattoota goolii injifannoo Liverpool fi galchanidha. Taphichaan Joe Gomez daqiiqaa 14 miidhama isa mudateen jijjiirame dirreedhaa kan ba'e. Miidhamni isaa yaaddeessaa ta'u leenjisaa Liverpool Antonio Iraola kan hime. Kanaaf Liverpool bakka Joe Gomez irratti saratti John Stones mallatteessifachuudhaaf murkii keessa seenu kan gabaafame. John Stones Manchester City waliin gargar erga bahee booda hangammaatti kilabaan arganne. Kilaboonni Premier League England gurguddoo Arsenal, Chelsea akkasumas immoo Liverpool taphataa kana harkatti galfachuudhaaf murkii keessatti kan isaan argamanu. Chelseanis taphataa kana mallatteessifachuudhaaf ni barbaada. Arsenal immoo erga taphataa murteessaa kilabichaa William Saliba erga miidhamee booda bakka isaa John Stones akkasumas immoo Aston Villa Ezri Konsa buufachuudhaaf murkii keessa kan inni seenee. Kanaaf kilaboota kanneen sadan keessa Arsenal, Chelsea fi Liverpool keessa John Stones eenyutu mallatteessifataa kan jedhu kan eegamu ni ta'a. 83 irratti ergaawwan dhufan muraasa ilaaluu fi Magarsaa Moisaa godina Baaburii irraa jijjiirraa Manchester Cityin wal qabatee na gammachiiseera kan jedhee Najib Badru Jibril jechuudhaan Iluu Abbaaburraa isin dhaggeeffachaa jira. Jijjiirraa Chelsea'n wal qabatee kan jedhee Chelsea'n dursee Morgan Rogers kan mallatteessifate ammas taphataa sarjisaa kan Crystal Palace Maxence Lacroix mallatteessifachuusaa ifoomsuu qofatu isaa fi malee taphaticha waliin akkasumas immoo Crystal Palace waliin sanbata darbe walii galuun ni beekama. Maqaan koo Junaidin Abdoo jechuudhaan Jimmaa Qarsaarraa Arsenal Vinicius Junior fidannaan kilabootaa fi yaaddoodha jechuudhaan kan barreesse. Saabir Ajaayib jechuudhaan godina Jimmaa Cooraa Botorraa kan barreesse. Qophiin keessan baay'isaa kan jedhee kanaan lattamoo Khalil Sultaan godina Buunoo Baddaleerraa kan barreesse. Qophiin keessan baay'isaa Arsenal wal qabatee wanti haaraa kan jedhee barataa kutaa jaafaatti Najaash Shurafaa godina Jimmaa Limmuu Saqqarraa qophiin keessan baay'isaa kan jedhee Galatoom yaada keetii fi Saamu'eel Bultiin Wallagga Bahaa Saasigaarraa waa'ee Chelsea kan jedhee Faayisaa Fufaa godina Wallagga Lixaa Sayyoonoleerraa kan barreesse. Deeggaraa Chelsea ta'uusaa isa akka gammachiise kan barreesse. Kan alattamoo Saamuraddiin Amiin godina Jimmaa Manchoorraa waa'ee Arsenal wal qabatee Vinicius Junior mallatteessifannaan shaampiyoonii ta'uudhaaf wanti isa dhaabu hin jiru kan jedhee. Kan alatti barataa Abdaanuur Taajuu Buunoo Baddaleerraa Arsenal taphattoota kamiin mallatteessifatee waancaa kan Manchester Citytiin kan jedhee yaadni isaa. Arsenal taphattoota kamuu yoo mallatteessifatee Manchester City'n shaampiyoonii ni ta'a kan jedhudha. Gulummaa Dhugaasaa jechuudhaan qophiin keessan baay'isa jechuudhaan godina Shawaa Lixaarraa kan barreesse. Arsenal iddoo Saalibaa eenyu buufachuu barbaada. Sariu Muhammad godina Wallaggaa Harargee godina Wallaggaa Lixaarraa kan inni barreesse. Bakka Saalibaa akkuma sila kaasee John Stones mallatteessifachuudhaaf kan inni barbaadu. Daani'el Raggaasaa waa'ee Chelsea kan jedhee. Jamal Hassan Wallagga Lixaarraa innis waa'ee Chelsea kan jedhee. Najaash Zakir Jimmaa Nadhii Gibeerraa qophiin keessan baay'isaa. Muhammad Wallagga Bahaa Saasigaarraa Arsenal Vinicius Junior mallatteessifannaan milkaa'ina guddaadha kan jedhee. Abdiisaa Mushuu godina Arsii Lixaa Kokosaarraa Arsenal Vinicius Junior fidannaan Awurooppaadhaa fi hundaaf kilabaa sodaa guddaa yaaddoo ta'uudha jechuudhaan kan barreesse. Nuura Abbaatamaa Jimmaa Manchoorraa odeeffannoo ispoortii baay'isaa. Arsenal jijjiirraa Vinicius Junior akkasumas immoo Bruno Gimaresh osoo xumuree hedduu natti tola. Premier League England
walqabateetti kan barreesse Eliyaas Olaanaan godina Iluu Abbaa Booraa irraa kan barreesse Manchester United walqabatee kan jedhe dhaggeeffattoota hedduudha kan barreesse sa'aatii kiyya waliin imaluudhaaf odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin walqabatu muraasa isin biraan ga'uu fi Arsenaal walqabate ammas Arsenaal taphataa sarara gidduu kan Newcastle United Bruno Gimaresh mallatteessifachuudhaaf yeroo lammaffaadhaaf gaafii dhiyeessuudhaaf akka ta'e meedaaleen gabaasaatti kan jiranu gaafii jalqabaa paawundii miliyoona 70 dhiyeessuudhaan Arsenaal Bruno Gimaresh mallatteessifachuudhaaf Newcastle United fi gaafii dhiyeesseetti kan ture Newcastle United garuu maallaqni kun gahaa miti jechuudhaan gaafii Arsenaal harkatti dideetti kan ture amma immoo Arsenaal yeroo lammaffaadhaaf maallaqa dabaluudhaan taphataa kana mallatteessifachuudhaaf gaafii dhiyeessuudhaaf akka ta'e gaafamaatti kan jiru Bruno Gimaresh mataansaa dubbii fixaa isaatiin yaada akka miidiyaaleen gabaasaa jiranutti dubbii fixaan isaa torbee kana keessa waa'een egeree isaa akka xumuramu dubbii fixaa isaatti himeera jechuudhaan miidiyaaleen gabaasaatti kan jiranu jijjiirraan gara Arsenaal taasisu torbee kana keessa akka xumuramuuf akka barbaaduudha himaatti kan jiru Tottenham walqabate ammoo taphataa sarara fuulduraa kan Manchester City Savinio mallatteessifachuudhaaf ammas taphaticha waliin Manchester City waliin haasaa akka jiru zasan kan gabaasee taphataa kana jijjiirraa ganna darbee galee Tottenham mallatteessifachuudhaaf haasaatti kan ture jijjiirraa ganna kanaatiin garuu taphataa kanaan harkatti galfachuudhaaf Tottenham hojjechaa akka jiru gaafamaatti kan jiru Tottenham jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboota Premier League England hunda caala taphattoota ciccimoo Tonali fa kan inni mallatteessifate Matthias Fernandes dabalatee paawundii miliyoona hedduu baasuudhaan taphattoota ciccimoo kan inni mallatteessifate ammas Savinio mallatteessifachuudhaaf kilaba isaa Manchester City waliin haasaa akka jirudha kan gabaafame kan alatti ammoo kilabiin Saudi Arabia Al Hilal taphataa sarara fuulduraa lammii Senegal Iliman Ndiaye mallatteessifachuudhaaf Everton waliin haasaa akka jiru Fabrizio Romano kan gabaasee umrii 26 irratti kan argamu Iliman Ndiaye ka'umsa addaa gara biyyaalessa Senegal akkasumas ammoo Everton keessatti Premier League Englandiin mul'isaatti kan jiru Al Hilal maallaqa olaanaa mindaa taphataa kanaaf dhiyeessuudhaan taphataa kanaan mallatteessifachuudhaaf akka ta'e kan himame Chelseadhaan walqabate ammoo Chelsean dhimma jijjiirraa Pedro Neto walqabate maallaqa olaanaa akka barbaaduudha himaatti kan jiru Liverpool Manchester City akkasumas immoo kilaboonni Saudi Arabia taphataa kanaan mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin haasaa akka eegalan himaatti kan jiru Chelsean maallaqa olaanaa jijjiirraa Pedro Neto irraa akka barbaaduudha. Daily Mail kan gabaasee kan alatamu dhimma Mohamed Salaatiin walqabate Besiktas yeroo xumuraatii fi Mohamed Salah mallatteessifachuudhaaf taphataa kana yeroo lammaffaadhaaf gaafii dhiyeessuudhaaf himaatti kan jiru Mohamed Salah umrii 34 irratti kan argamu Liverpool waliin waliigaltee qabu xumuruudhaan amma kilaba maleedha kan argamu Mohamed Salah kilaboonni Saudi Arabia hedduu taphataa kana mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin haasaatti kan jiranu Besiktas taphataa kana mallatteessifachuudhaaf Mohamed Salah waliin gaafii Mohamed Salaatii fi dhiyeesseetti kan ture Mohamed Salah garuu hanga ammaatti gaafii Besiktas fudhachuu yookiin ammoo diduusaa hin beeksisne amma Besiktas yeroo xumuraatii fi taphataa kanaaf gaafii dhiyeessuudhaaf akka ta'e kan himame Bournemouth walqabatee Bournemouth jijjiirraa ganna kanaatiin taphataa umurii 20 Junior Kruppii kilabootaaf gurguruudhaaf fedhii akka hin qabnee fi taphataa kana tursiisuu akka barbaaduudha himaatti kan jiru Junior Kruppii ka'umsa addaa bara dorgommii 2025-26 Bournemouth keessatti mul'iseen Barcelonaan akkasumas ammoo Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City taphataa kana mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qaban miidiyaaleen gabaasaatti kan turani kanumarraa ka'uudhaan Bournemouth taphataa kana tursiisuu akka barbaadu kan himame kan alatti ammoo odeeffannoo Brighton darbuu Fulham taphataa Real Madrid Mastantuno mallatteessifachuudhaaf qophii akka ta'e kan gabaafame Real Madrid jijjiirraa ganna kanaatiin taphataa kana ergisaadhaan kilabootaaf kan kennu yoo ta'e Fulham jijjiirraa ergisaatiin taphataa kana fudhachuudhaaf akka ta'e kan gabaafame odeeffannoo
jijjiirraa walqabatu biraa kan xumuraa simbiraan ga'uudhaaf sa'aatii kiyya kan xumuramee Juventus taphataa sarara fuulduraa kan Manchester United Joshua Zirkzee mallatteessifachuudhaaf akka ta'e gaafamaatti kan jiru. Manchester United garuu taphataa kana gurguruu akka hin barbaanne miidiyaaleen gabaasaatti kan jiranu waliigalaan odeeffannoo ispoortii yeroo kana xumureetan jira. Qophiileen OBN itti uffuu turtii gaarii.